Gara godina Baalee Aanaalee Gammoojjii godinichaatti koonu ammas cimee itti fufee jira. Iddoon amma jiru kun daangaa aanaa Sawweenaa fi aanaa Beeltu jidduutti akkuma argaa jirtan mukkeen qoree mukkeen gaggabaaboo fi lafa gammoojjii ta'uu mukkeen agarsiisantu bal'inaan naannoo kanatti mul'ata. Hawaasni horsiisee bulaa naannolee kanneen keessa jiraatu. Jireenya hawaasa kana jijjiiruudhaaf yookaan hawaasa kana walitti fidanii gurmeessuudhaaf wanni hojjetame wanni mul'isu yookaan agarsiistuun tokkollee hin jiru. Hawaasni kun jiruu fi jireenya isaa akkuma kaleessa hojii horsiisaa irratti kan hundaa'e akka ta'edha. Aanaalee garagaraattis kan laalle haa ta'uti garuu aanaa Sawweenaatti wanni argine hedduu ulfaataadha. Uummatni keenya ammas weeraramaa jira. Dulli weeraraa uummata keenya irratti baname ammayyuu cimee akka itti fufee jiruu fi humni ijaarame gara mootummaa naannoo shanirraa ammayyuu uummata keenya weeraraa akka jiruu fi hara uummatni keenya horii isaa horsiifatu namni dhugee jireenya isaatti geggeeffatu humnoota weerartootaatiin akka irraa buqqaafamee jirudha kan odeeffanne mootummaan itti yaadu akka qabus gamanumaan dhaamna.